Ashamaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtu nageenya rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha KLD Tube baay'ee isin irraa turree jirra. Baay'ee isin irraa turuu keenyaaf dhiifama guddaa isiniin jecha har'a ammoo gadda guddaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Gadda kana akkuma dura namni hin dhaga'inis jiranatti hin fakkaatu akkuma beekamu jechaadha. Hayyuu gameessa Profeesar Mahadii Muddaa abbaan gaazexeessaa, barsiisaa, barreessaa galmee jechoota afaan Oromoo Mahadii Hamiid Muddaa English Oromoo Direction Volt 1 xalayaa barsiisaa walaloo barsiisaa kan ta'an guyyaa har'aa lubbuun darbuu isaanii kan isin akkuma beekamu jechaadha. Guyyaa har'aa lubbuun darbuu isaaniiti. Kanarratti jechaadha seenaa isaanii gabaabduu takka isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Seenaa isii gabaabduu tana hanga irraa odeeffannoo gabaabduu isin biraan gahaa hanga xumura sagantaa kiyyaatti like, share, subscribe gochuudhaan namoonni maatii keenya jalqabaaf maatii keenya hin ta'in maatii keenya ta'uudhaan nu wajjin turan affeerraa keenya gamanumaan gama seenaa gabaabduu hayyuu keenya gameessa Profeesar Mahadii Muddaa abbaan Mahadii Muddaatti isin dabarsaa hanga xumuraatti na hordofan affeerraa keenya. Egaan daawwattoota keenya Profeesar Mahadii Hamiid Muddaa barsiisaa herreegaa fi fiiziksii yommuu ta'an biyya alaatti jiraachaa kan turan yoo ta'u dhibee onneetiin lubbuun isaanii darbuu dandeetteerti. Profeesar Mahadii Hamiid Muddaa yookaan abbaan booniis iddoon dhaloota isaanii magaalaa Ciroo ganda Maadhichooti. Profeesar Mahadiin gaazexeessaa irratti gulaalaa ol'aanaa ta'uudhaan waggaa 17 tajaajilaa turaniiru. Egaa Profeesar Mahadii namoonni isaan gaazexeessaa bariisaa irratti waliin hojjetaa turanis kanneen akka Lammeessaa Boruu, Kuwwee Kumsaa, Ibraahim Hajji Alii fi Imraan Hangaasee turan. Egaa lubbuun darbuu hayyuu kanaatti akka miidiyaa kanaatti gadda guddaa itti dhagahame asumaan ibsachaa maatii firoottanii fi uummata Oromoo bal'aaf jajjabina kan hawwinu ta'a. Immoo Rabbi jannata bal'aa keessa isaan haa kaayattu jecha kanumaan sagantaa kiyya goolabaa namoonni dhaggeeffattan hedduu galatoomaa. Baay'een isin jaalladha. Galatoomaa.